paartii keenya nadoo yookaan bisii qamadii nadoo qamadii jechuun ibsituu tokkummaati, ibsituu dimokiraasiiti, mallattoo badhaadhinaa fi ibsituu birmadummaa dinagdee biyya keenyaati. Hidhaan nadoo qamadii irra jiru kan agarsiisu tokkummaa Itiyoophiyummaa keenyaati. Kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota hirmaattota sagantaa kana, egaa mallattoon keenya nadoo qamadii ta'uu isaa isiniif ifoomsaa. Nadoo qamadii filadhaa. Nadoo qamadii haa filannuu, haa filachiifnu. Nadoo qamadii filachuun badhaadhina filachuudha. Nadoo qamadii filachuun immoo misooma filachuudha. Badhaadhina filachuun nageenya filachuudha. Badhaadhina filachuun tokkummaa filachuudha. Badhaadhina filachuun jaalalaa fi walooma filachuudha. Daandiin keenya daamu galmi immoo badhaadhinaa. Galmi qabsoo keenyaa fiigee badhaadhinaa. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Paartii jijjiiramaa. Daandiin keenya daamu galmi immoo badhaadhinaa. Paartii akka walii galaatti uummata saba hundaa hammatee sirna dimokiraasii uummata gidduutti diriirsee hojii misoomaaf nageenyaa wal faana fuudhee deemu waan ta'eef uummanni kun gaaddiduu paartii kanaatiin amma guyyaa har'aatti jiraateera. Kanaaf uummanni kunis paartii kana malee akka hin qabne amanee ofiisaatiin dirqii tokko malee baay'een duulana filadhaa geggeessu ta'uusaa wanti namatti agarsiisu kanarraa arguu dandeessu jechuudha. Guyyaa har'aa kana akkuma beekamu duulana filadhaa filannoo marsaa torbaffaa akka paartii badhaadhinaatti geggeeffamu irratti hawaasni magaalaa Moxees ta'ee hawaasi aanaa kanaa argamee duulana filadhaa geggeeffamu irratti argamee paartii badhaadhinaa filachuudhaa fi jijjiiramni paartii badhaadhinaatiin dhufe biyya kana keessatti gama dinagdeen gama siyaasaatiin guddaadha. Gama dinagdeetiin dinagdeen keenya kufaa kan ture dinagdee damdaneessa fiduudhaani damee hundumtuu damee qonnaa, damee industirii akkasumas damee albuudaatiin akkasumas damee industiriitiin guddina damdaneessachuudha. Gama dinagdeetiin paartiin badhaadhinaa kan inni fide keessumaa jechuudha laga Abbaayyi wal qabatee kan addaan citee ture paartiin keenya xumursiisee ammas gara fuulduraatti pirojektoota gurguddoo jalqabee kan jiruu fi pirojektoota gurguddoo jalqabaman kanas immoo paartiin keenya nu xumursiisuu danda'a karaa jedhuun hawaasni keenya ba'ee akkaataa kanaan agarsiisaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hundeeffama isaarraa kaasee paartiin badhaadhinaa injifannoowwan gurguddaa akka biyyaatti akka addunyaatti ittiin beekamu bal'aa qaba. Wantoota misooma uummataa ta'an bu'uuraalee adda addaa kan kanaan dura eegalamanii dhagaan bu'uuraa ta'anii achumaan hafan bal'aa badhaadhinni sana hojiitti akka inni hiikamu godhe kan ofiisaa jalqabees yeroo gabaabaa gidduutti milkeessuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessee jira jechuudha. Injifannoo kana miira amma ittiin ba'ee mootummaa qabnu kana itti fufsiifachuu qabna. Jijjiirama kana jijjiirama egeree biyyaatii fi bu'uura ta'e kana utubuu qabnaa jedhee miira isaallee hawaasni kun gammachuu guddaadhaan aanaa keenya keessatti gandoota hunda keessaa miira gammachuu isaa ibsachuudhaaf badhaadhinaa hin filannaa kara jedhuun dhaadannoo isaa dhageessisaa gammachuu guddaadhaan jechuudha kan uummanni iddoo kanatti argame. Daandiin keenya daamu galmi immoo badhaadhinaa. Galmi qabsoo keenyaa fiigee badhaadhinaa. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Paartiin badhaadhinaa qophaa'aadha. Kanaafuu hojiiwwan siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa jalqabne itti fufsiisuudhaaf
paartii badhaadhinaa filadhaa jechaa hawaasni bal'aan jiraattonni aanaa waamaa galoo abbootii gadaa haadholii siinqee jaarsolii biyyaa jiraattonni dargaggoonni haadholiin qaamni hunduu guyyaarraa paartii keenya paartii badhaadhinaa deggerra jettanii guyyaarraa kana baatanii maqaa koof maqaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Wallaggaa baatiin kabajaaf ulfina guddaa qabu isiniif ibsaa. Paartiin badhaadhinaa falaasamni keenya ida'amuu galmi keenya badhaadhina seenessi keenya biyyaalessummaa siyaasni keenya siyaasa gidduu center politics mallattoon keenya nadoo bissii qamadii filannoon keessan paartii badhaadhinaa ta'uu galatoomaa.